Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoonnii fi hordoftoonni Arat Kiiloo Deel bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii tokkichi isiniif haa ta'u isiniin jechaa qophii ija kaameraa guyyaa irraa qabannee dhufnee jirra. Agaa xumuraa qophii keenyaatti nu faana turaan afeerraa keenyadha. Qophii keenya ija kaameraa guyyaa har'aatiin waggoota hedduudhaaf dirree xiyyaaraa magaalaa Najjoo ta'ee tajaajilaa kan ture amma sababoota garaagaraan hojii dhaabee kan jiru waa'ee buufata xiyyaaraa magaalaa Najjoo irratti qophii qopheeffannee qabnaa. Hagaa xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenyadha. Miidhagaa amma nuti irratti argamnu lixa Oromiyaa magaalaa Najjoo ganda Duwwaa 3 keessatti kan argamu. Dirreen kun waggoota dheeraadhaaf tajaajila buufata xiyyaaraa magaalaa Najjoo ta'ee tajaajilaa ture. Garuu waggoota as dhiyoo asitti tajaajila kennaa ture addaan kutee tajaajiloota muraasa jiraattota naannoodhaaf kennaa jira. Tajaajila inni kanaan dura kennaa ture irraan faallaa kan ta'e tajaajila baay'ee nama gaddisiisuu fi akkasuma wantoota kennuun isarra hin jirre kennaadha kan inni jiru. Dirreen kun tajaajila buufata xiyyaaraa kana dura kennaa ture maaliif dhaabe ka jedhu sagantaa keenya guyyaa har'aa keessatti qabannee dhufnee jirra. Agaa xumura sagantaa keenyaatti nu faana turaa kan jedhu an qopheessaa qophii kanaa yaadachuu dabaliitii aga xumuraatti na waliin turaan afeerraa. Dirreen xiyyaaraa kun kan argamu magaalaa Najjoo ganda Duwwaa 3 keessattidha. Dirreen xiyyaaraa kun abbaan qabeenyummaan isaa kan buufata xiyyaaraa Itoophiyaa akka ta'e namoonni hojiidhaan dirree kana keessa hojjechaa turan ragaanuuf bahaniiru. Dirreen kun magaalaa Najjootti dhiyaachuu isaa irraan kan ka'e miidhagina magaalaa Najjoodhaaf gahee guddaa qaba. Dirree miidhagaan akkasii kun tajaajila buufata xiyyaaraa kennuu kan eegale akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1958 eebila 28 keessa namichi yeroo sana bulchaa Najjoo ture Baraambaras Gammadaa jedhamu akka ta'e namoonni seenaa dirree kanaa sirriitti beekan dhugaanuuf ba'aniitti jiru. Baraambaras Gammadaa jechuun abbaa gaazexeessituu VOA yeroo ammaa Jaallannee Gammadaati. Yeroo sanatti nama beekamaa waan tureef xiyyaarri yeroo jalqabaaf magaalaa Najjoo akka qubatu nama gahee isaa taphateedha. Maqaan xiyyaara yeroo jalqabaaf dirree kana irra qubattees DC3 kan jedhamtu yoo ta'u al tokkotti namoota 40 feetee iddoodhaa iddootti socho'uu dandeessi. Erga bara 1958 qubachuu eegale osoo walirraa hin kutin waggoota 4f tajaajila uummata naannoo sanaaf erga kennaa tureen booddee bara 1961 hojii dhaabee ture. Akka namoonni keessa beekan jedhanitti yeroo sanatti sababii guddaa inni hojii dhaabeef namoonni dirree xiyyaaraa kanaaf dhimma bahan bara sana xiqqaachaa dhufuu isaati. Sababiin xiqqaachaa dhufuu namoota kanaa bara 1960 booddee daandii guddaan lafoo Finfinnee kaasee hanga Asoosaatti jiru hojjetamuu isaati. Waggoota 14f erga addaan citee tureen booddee bara 1984 daldaltoonni magaalaa Najjoof naannoo isheetti argaman waliin mari'achuun yeroo lammaffaaf xiyyaarri deebi'ee dhufee akka tajaajila kennu godhan. Yeroo sanatti gatiin namni tokko Najjoo kaasee hanga Finfinnee ittiin imalu qarshii 80 ture. Suutuma gatiin boba'aa dabalaa waan dhufeef gatiin tikeettii xiyyaaraa namni tokko Najjoo irraa ka'ee gara Finfinnee ittiin imalu
haga qarshii 100-150tti ol guddachaa dhufe. Dabalaa dhufuun tikeetii yeroo sanaa immoo namoonni dirree kanatti dhimma bahan suutuma suuta dirree kanatti dhimma bahuu irraa duubatti of deebisaa dhufanii. Karaa biraatiin namoonni yookaas daldaltoonni naannoo magaalaa Najjootti argaman Najjoo irraa ka'anii gara magaalaa Finfinneetti imaluuf carraan isaan konkolaataan deemanis bal'achaa waan dhufeef gatii isaan al tokko xiyyaara kaffalanii ittiin Finfinnee imalan konkolaataadhaan yookaas daandii lafaatiin Finfinnee yeroo 2-3 isaan geessuu waan danda'uuf fedhii isaan xiyyaaraan gara kana imaluu hir'achaa dhufe. Kun immoo daandiin xiyyaaraa kun akka cufamuuf sababa ta'eera. Haaluma kanaan suuta suutaan waggoota 4 hamma bara 1988tti erga hojjeteen booddee bara 1988 gara dhumaa guutummaa guutuutti dirreen xiyyaaraa kun hojii dhaabe. Egaa akka sababa guddaatti dirreen xiyyaaraa kun hojii dhaabuuf kan himamu dabalaa dhufuu gatii tikeettii ta'uu irraan alatti wanti addaa akka hin jirre namoonni guutummaatti keessa beekan nuuf himaniitti jiru. Osoo dirreen xiyyaaraa kun hojii hin dhaabin namoonni hedduun naannoo dirree xiyyaaraa kanatti argaman dirree xiyyaaraa kana hojii garaagaraa keessa hojjechaa akka turanillee nutti himaniiru. Hanga bara 1988tti yeroo xumuraaf kan namni tokko Najjoo irraa ka'ee gara Finfinnee ittiin imalaa ture qarshii Itoophiyaa yeroo sanaa 200 akka ture. Yeroo ammaa kana namoonni naannoo dirree xiyyaaraa kanatti argaman daangaa dirree kanaa keessa seenuun wantoota garaagaraa irra dhaabuun dirree kana gubbaatti faayidaa garaagaraas irraa argachaa jiru. Dirree kana irra wantoota garaagaraa dhaabuu yookaas irra qotuun immoo dirree kun deebi'ee hojii kanaaf akka deebi'ee hin tajaajilleef gufuu itti ta'uu danda'a. Kanaaf uummata naannoo dirree kanaatti argamanis ta'e uummata magaalaa Najjoof qaamni dhimmi isaa ilaallatu waliin mari'achuuf dirree kana deebisanii faayidaa isaa ganamaa akka inni deebisee kennuuf akka irratti hojjetamuun dhaamsa qophii kanaati. Qopheessaan qophii kanaa an yaadachuu dabaliiti. Aga xumuraatti waan dhaggeeffataniif baay'een isin galateeffadha. Torban ija kaameraa qophii biraatiin amma wal arginutti horaa bulaan deebanaan ergaa kiyya. Xumura irratti odeeffannoo dirree xiyyaaraa kanaa kan naaf kennan obbo Tasfaayee hedduun galateeffadha.